Jira jirtuu fayyaa keessanii nagaadha baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota kiyyaa akkam jirtan isin jechaa nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatanii har'as immoo yaadota tokko yaadota sinnaa kennitarraa kan ka'e jechuudha. Yaada xiqqoo sinnaa kennitan irratti hundaa'eetiin jechuudha viidiyoo kana hojjechuu yaadni sinnaa kennitan immoo baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuu fi wanti nama aarsu keessa hin jiru keessatti wanto kan nama jajjabeesse biyya ofii keessa nama teessisuudha yookaan immoo kan nama aarsutis biyya akka biyya gadhiisan akka mana ofii gadhiisan nama taasisus jira. Inni guddaan garuu jechuudha galatooma isin jechuun barbaada maaliif seetanii ani yeroon aaree yeroo akkasiisan argitanii kuwwan maal gocha deemtaa daa'ima keen guddifattuu teessee to'ii warreen naan jettanis jirtu akkasumas immoo mana erga qabaattee maal goota biyya namaatii warreen naan jettan jirtu jechuudha. Egaa mana nan qaba galata rabbii galanni rabbii hin badinaar allee borullee jechuudha. Hundumaafuu galanni rabbii gaditti immoo galanni nama hin badin jechuudha. Maaliif jennaan namarraa waan hundi ta'a malee kophaa ofii mun tokkichi hin aara malee hin boba'u akkuma Oromoon jedhe ani muka tokkicha jechuudha duraan garuu immoo namarraan iddoo kan argadhe akkasumatti bitadhee hin jira jechuudha galata rabbii. Har'a immoo jechuudha wantoonni ani hin yaanne gaafa narratti raawwatan gaafa ani qoy kanuman qabu kana uyyuu nan bareeffadha iddoo koo nan bareeffadha deemee akkasumas immoo wantoota na hafan nan guuttadha addunyaan hin guuttu 9 malee 10 hin guuttu akkuma jedhamu. Egaa addunyaan hin guuttu garuu immoo wanta na hafeettan guuttadha iddoon jedheetu jechuudha yaadetti wanti kun hundi dhufe jechuudha. Innis maaltu dhufe akkuma argitan jechuudha akkuma argitanii soba malee jechuudha abbaan miliyoonii soba malee jechuudha ilmanni ilaalchisee wanta hundaa iddoo ilaalchisee indahum jechuudha yeroon dhaga'u amma ani garuu jechuudha wanti na gaafatame hin jiru jechuudha wanti na har'aatti gaafatame hin jiru. Namoonni mooyyuu jechuudha cinaadhaan akka ani of eeggannoo taasisuuf kan natti himan baay'eetu jiru. Akkasumas immoo namoonni dhufanii ilaalanis egaa wanti fedhiidhaan alaa wanti ta'u hin jiru waan ta'eef fakkeenyaaf manni tokko gaafa gurguramu haati manaa dirqama jechuudha keessa jiraachuun haadhi manaa dirqama farramuu qabdi. Akkasumas ijoolleen abbichaa manaa farramuu qabu jechuudha. Maaliif gurguranne kan jedhu jechuudha sinii galee kun hundi hin taasifamne garuu immoo tarii akkuma nan hin deemneefis ta'uu danda'a jechuudha. Amma keessattuu darbee waan baay'ee jechuudha paaspoortii kiyyas siyoosii kiyyas kanan ani baradhe itti xaaree jechuudha daa'ima kiyya biraa deemee torbee tokko jechuudha torban tokko gad deddeebi'aa ol deebi'aa haala sanii maallaqa kiyyas akkasuma humna kottee kootis itti fixee akkasitti jechuudha na jalaa dhossee jira jechuudha na jalaa dhossee inni ol kaayee ta'ee bakka inni godhee hin beeku amma nan ergadhe jedheetu jechuudha gaafa ani siyoosii waliin malee ta'u jedhanii nan ergadha gaafan jedhee yaadu innis na jalaa dhokateera siyoosiinis na jalaa dhokateera paaspoortiinis na jalaa dhokateera. Sanaan durallee paaspoortiin kun na jalaa badeetiin jechuudha innumti fuudhee akka hin taanetti jechuudha hin deemu bakka wantuma tokkoyyuu biyya Oromaa kanaayyuu hin haasa'u jedhee tanan jechuudha kanan akkasitti sobee irraa fudhadhe. Har'as immoo jechuudha kunoo paaspoortii fuudhee jira jechuudha. Paaspoortii kiyyas fuudhee siyoosii kiyyas fuudhee jira ofitti baay'ee tokkoon gaddaa jira jechuudha. Baay'umaan ofitti gaddaa jira jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani kanan deemaa jiruu fi wanta biraatiif osoo hin taane wantoota na hafan guuttachuuf ilmi namaa haa ta'u guutuu miti jireenya addunyaattis hin guuttu garuu wantoota nama hafe sirreeffachuu waan jiru jechuudha sinii galee waan jiru kana immoo itti guuttachuun anaa jedhee gaafa itti yaadu inni sin dideetu irra darbee yommuu gaafan ani wanta kana eegaluu carraa kana eegaluuf hedu
An biyya alaa yookaan immoo biyya arabaa naaf haaraa taatee miti baay'ee keessa ture. Baay'ee jechuudha namoota sittiin gargaaraa turre jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ofii kiyya keenya qofa hojjennee ofii keenyaaf qofa nyaannee hin galle birrii biyya arabaa birrumti nuti birriin keenya nama bira hin jiru jechuudha jechuu hin dandeenya jechuudha. Yeroo namni tokko waa rakkate garee qabnaa garee yuutuubaroota kan jedhu jira. Garee san irratti illee wantoota hedduudhaaniin kana san jedheetu amma wanti haasa'u hin jiru jechuudha. Jechuun waan darbe tokko haasa'uun bu'aan qabu isinii galee kana hojjedhe jedhee of guddisuurra ani wantoota na hafes kan darbe annaaf immoo deemeetti guuttachuuf an har'a daa'ima humtuu na bira hin darbine yeroon qabu kanatti fayyadamee wantoota na hanqatan kana guuttadha. Gaafa biroo immoo yeroo biroo humni kiyya sinuma akkasumaanis yookaan karaa dullumaatti deemuu danda'a jechuudha. Namni tokko yeroo keenyatti fayyadamnaadha fi malee waan birootiif miti. Inni garuu akkuma nani deemuu hin barbaadu hin gaha. Duriiyyuu akkasittuu jiraannee akkuma duriitti jiraannaa ammas rakkoon hin jiru. Durittuu akittuu jiraannee hamma nageenye yeroo baadiyyaa keessa jiru sanuyyuu hin jiraanne amma asumatti hojjedhu daa'ima kee bira taa'aa hojjetachaa galaa akkasitti jiraadhu kan naan jedhe jechuudha isuma.